Gashime ango isin muslimni meeqa ittiin ajjeefame kiristaanni meeqa ittiin ajjeefame waaqeffataa meeqa itti ajjeefame osoo gartee amantiidhaan ummanni keenya wal hin qoodne amantii isaa garaagarummaa isaa kabajee wal baadhatee wal dandee asgee kana dhuftee ati gartee gizee akka marqaa tiyoonii fi dhuftee bukeessitu akkam jechuudha gaa maaliif oromoo walitti buusuu barbaaddaa maali kaayyoon kee maaltu si hafe ammaan tana dhageessaa shimmee waan tokko dhaggeeffadhu Gaashimallis maalo abboo osoo beekumsan qabaanne beekamte argattanii achi dhuftanii akkam isin goonare silaa beekumsaan achi geessanii akkanatti hin bukeessitan dubbii mee rabbii sodaadhu namtichi guddaan oromiyaa bulchu oromiyaa jechuun oromiyaa bulchuu jechuun wallaayyuu si fakkaate jechoonni akkasii akkamitti sitti tolan sitti ulfaatu nama guddaa barati bakka nama guddaa jirtaa barra nama bar ulama hogganaa jiru barra qeesii hogganaa jirtaa barra abbaa gadaa hogganaa jirtaa barra hayyoota meeqa hogganaa jirtaa barra barra beekumsaanii miti barra achi dhufte arraan tana wadhu kanaaf wanni jechuu barbaannu shimmee dhaggeeffadhu namni dura maqaa geeddarachuu qabu jijjiirachuu qabu Shimallis irraa ati dura Shimallis maqaa eenyuuti maqaa ummata oromooti Shimallis jechuun kanuma naa deebisi dura yoo dura maqaan kee maqaa oromoo ta'e eegaswoota dura waanuma kanarraa haasa'uufillee mirga qabaachuudhaaf ati dura maqaan kee maqaa eenyuuti maqaa ummata oromoo calaqqisu maal calaqqisa maqaan kee kun kana qofa naa deebisi takka lammaffaa waan tokko natti beekuu qabdu amantiin islaamaadha amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli dhaggeeffadhu lafaa fi lafee oli amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli maqaan ati gartee maqaa arabaati jettee amantii islaamaati wali hiite suni dhugaa keeti amantiin islaamaa ka isin itti goolabamteen nabiyyicha dhalataa araboota irraa ta'erraa alayhi salaatu wasallam nabi Muhammad ja'aniin dhaggeeffadhu nabiyyichi rabbii kabajaa siif qabuuf jecha ardiin habashaa ardii mootii haqaa ardii mootii namni biratti hin miidhamne jedhee mootummaa si faarsaa ture duba arra deebitee nabiyyicha akkasiisan yoonii fi maqaa isaa san yoonii fi gabbaatee xuresitu rabbii kee sodaadhuti maal si godhe ummanni gibira guddaa kafalu yoo Itoophiyaa keessatti shalagde namni gibira guddaa kafalu damoozni kee guddaan eenyurraa dhufu jira beetaa oromtoota maqaa afaan maqaa arabaa qaburraa dhufu jira damoozni kee guddaan mee ati ummata maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa oromoo baasiiti mee akkuma Itoophiyaan fakkaattu laaltame waan tokko sidhama mee oromoota maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa guurii baasi yoo guyyaa tokko ati mee waanuma shaayii itti dhuydu arkatte mee gaafa san gabbaatee dubbadhu duba dhugumaa sin jaabar namni gibira irra guddaa kafalu eenyu obboleessoo barboo isin jalaa maqaa callisnee teenyee bar eengadda Haji Adam Tuulaan aalinni guddaan hayyuun guddaan qabsaawaan guddaan du'ee bar gara rabbii fuula rabbii dabree bar miidiyaan keessan barboo baga du'ellee nuun hin jenne barbaar jechuun gadda keessan gadda keenya jechuu dhiisi baguma isinirraa du'ee nuun hin jenne bar miidiyaan keessan nama tokko kan kaleessa ni beetan afaan amaaraa dubbatu siree bakka rafutti du'e abiyyi mataan isaa gabbeheeti gadda isaa gadda Itoophiyaati jee ibsate jechuudha arra aalinni Itoophiyaan qabdu aalimi Itoophiyaan isi Afrikaan qabdu aalima manna nama gartee islaama Itoophiyaa keessa jiru beekumsi isaa hundi wal gahee jiru jechuudha gabaabatti yoontan kallattii gara isaatiin takka kallattii maleedhaan directly takka indirectly jechuudha barattoota isarraa barattoota isaatirraa
nama Itoophiyaa walitti suphuudhaan ummata sabaa sablammoota walitti araarsuudhaan qabsoo keessatti yoo gara qabsootiin dhufte hayya duree namaati, gara amantiitiin yoo dhufte hayya duree namaati, garma hundaanu roga hundaan yoo dhufte nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa gara hundaa badhaase. Guyya tokko gabbaatanii qaamni mootummaadhaa gaddi keessan gadda keenya nuun hin jenne. Wallisaa gartee afaan Amaaraa dubbatuuf immoo lubbuu isaa bira dabartanii maatii isaatiif illee waa gootan. Arraan tana bar isin afaaniin dubbachuu baattan dirree baatanii nu himtanii bar. Muslimni Itoophiyaa keessa jiru akka maxxee ta'etti nu himtanii bar. Isin abbootii biyyaatiin miti jechaan jechuu baattan bilisaani haalikum. Yaani haalli keessan arrabni keessan gabbee dubbatuu baatus hojiin teessan nu himtee jirti. Waa hedduuf mataa isin jalaa qabanne, waa hedduuf callisne, osoo agarruu akka naman agarree, osoo dhageenyu akka naman dhageenye. Kana booda dhugaa walitti himaa deemnaa deroo dhaggeeffadhu. Dhugaa walitti himna. Yoo nuti gartee Itoophiyaa san keessatti isinii ol akka Itoophiyaan hin kufne haga lubbuun teenya baatutti carraaqii guddaa wareegama guddaa kafelle malee wallahi nama muslimaatii gad obbo Shimallis ati akka Oromoo fi Oromiyaaf hin dalagin kana rabbittiin kakadha duuba. Kana rabbittiin si kakadha. Obbo Shimallis garaa keetiif hojjechaa jirta malee, angoo keetiif hojjechaa jirta malee, Oromoo fi Oromiyaaf maal goote naa himime? Waan Oromoo fi Oromiyaaf goote maal naa himime? Haacaaluu maatii qaba, daa'imman qaba. Maal gootaniif akka mootummaa Oromeetti? Akka mootummaa Itoophiyaatti bar namticha kaleessa afaan Amaaraa dubbatu wallisaa afaan Amaaraa dubbatuuf ilmaan isaaniitiif waa gootanii bar. Akka Oromoo fi Oromeetti maal nu gootan? Akka Islaamatti maal nu gootan yoo nuti isiniif goone malee biyya saniif? Lukkurraa haga lubbuun teenya baatutti yoo biyya saniif wareegama guddaa kafalle malee maal isin goone baleeso? Mirga keessan hin dhibne, lafa teessanitti hin dhufne, qabeenya keessan isin hin saamne, nagayaan iftaanee jiraachuuf bar nuti nafxanyaaf rakkanna malee bar nafxanyaan hamtuun nu keessa jirti bar. Nafxanyaa halaalatti irraa baqannu san osoo hin taane nafxanyaa nu keessaa kana qulqulleessuun dirqama jarana kana booda. Dhugaa walitti himaa, sodaa dhiisaa. Namtichi kun sirrii hin jiru, summiin inni facaasetun summii hamtuudha. Kana beekuu qaba Oromoo fi Oromiyaalleen. Kanaaf Islaamummaan dhaggeeffadhu. Islaamummaan lafaa fi lafee oli. Islaamummaan dhiigaa fi ruuxii oli kan hubadhu. Lubbuu oli Islaamummaan. Oromummaa dhiisi. Lubbuu oliin jee lubbuu tiyyaa oli Islaamummaan. Dhaggeeffattaa? Kanaaf Islaamummaan Oromoo fi Oromiyaallee tolchaa jirti, bareechaa jirti, guddisaa jirti. Oromoo fi Oromiyaallee akka isin nagee arkattuuf Islaamummaan nu barsiise baleessoo. Oromoof lafa keenya irratti, mirga keenya irratti, sabaa sablammootaaf dhugaadhaan wal dandeenye dhugarratti waliin jiraatuu fi qabsaa'u namni nu barsiise nabiyyicha ati arrabsite san Nabi Muhammad alayhi salaatu maqaa arabaa hin baafatinaa jettee amantii Oromummaan amantii gadi ati jettu santuutu arraan tana eenyummaa keenya illee nu barsiise. Oromummaa keenya akka jaalannu nu barsiise nabiyyicha keenya. Fira keenya akka maxxanfannu nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani. Namni arraan tana akka mirga keenyaaf dhaabbannu namni nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Namni biyya keenya jaalachuu irratti nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Namni ati arraan tana aangotti akka dhuftu kabajaa kanaaf sadarkaa kanaaf akka ati si jalaa callisnee siifillee ajajamnu nu taasise, sillee kabajnu nu taasise nabiyyicha keenya Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Nabiyyichi keenya akka nuti daangaa sitti hin baane kan nu barsiise sani. Nabiyyichi keenya akka biyya keenya jaalannu kan nu barsiise sani. Nabiyyichi keenya akka mirga keenyaaf qabsooynu kan nu barsiise sani.
nabichi keenya kiristaana akka kabajnu kan barsiise nabichi arabarraa dhalate sani nabichi keenya kakkasii ture obboleessoo maal taate obboleessoo nama guddaadhaan akkami summii akkanaatuun si keessaa baate yoo baate hoo gabbaa hidhiifama gaafadhu kana gaa kan jennu obboleessoo Oromoo kan kiristaanaa kan waaqeffataa namticha kana dhagayaa jirtan argaa jirtan arraan tana islaama tuquun waaqeffataa tuquudha beeka islaama tuquun kiristaanaa Oromoo tuquudha beeka kanaaf waloodhaan taane namtichi kun summiidhaan iyyuu facaase summi isaa kana hamma dandeenyutti gabbaanee namu haa balaaleeffannu haa dura dhaabbannu kana kan isin jennu wanni amantii islaamaatiin nutti dhufe wanni feeteelleen if duba nun deebistu kana beeki amantii islaamaa jechuun dhiigaa fi lafaa fi lafee oli kan hubadhu dhiigaa fi lafaa fi lafee oli islaamummaan yoo islaamummaan tiyya kabajamte oromummaan kiyya kabajama afaan kiyyalleen kabajama kan hubadhu islaamummaa kiyya xureysaa oromummaan kiyya naaf haa kabajamu jechuun hin jirtu islaamummaan kiyya kabajamte oromummaan kiyyas waliin kabajama duraan dursee amantii fi oromummaa maaliif walittuu madaalsita waan walitti madaalamuun tan taamne amantii fi gosaa fi sabaa sablammummaan walitti madaalamu amantiin amantiidhaan madaalama yoo madaalamees amantii fi gandaa fi biyyaa fi sabaa sablummaa fi gosummaa walitti madaaluun sirrii miti duraan dursee amantiin isiin waa hundarraahuu ta duroomte ta walitti waa takkatti illee madaalamne qulqulluudha akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin gosan qabdu amantiin bifan qabdu amantiin shanyiin qabdu amantiin biyyan qabdu amantiin ta biyya hundaati tan gosa hundaati tan addunyaa guutuuti amantii fi biyyaa fi sabaa fi sablummaa fi gosummaa waliin madaaluun keetu duraan dursee akka high school irraa hin bahin nu garsiisa akka bilchiinsa hin qabne nu garsiisa namni kana addaan baafachuu dadhabe bifa kamiin Oromoo fi Oromiyaa bulchuu deema duuba namni amantii fi sabaa addaan baafachuu dadhabe walitti amantii fi saba walitti madaalu bifa kamiin biyya guddoo tana bulchuu deema duuba haaw akkamitti waan walitti madaalamne waan walitti fidamuu hin danda'amne waan dachii fi samii dhiisiti haga dachiin fi samiin addaan fagoo daran addaan fagoo wanni walitti fidduuf maali adeero amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa haa ta'u amantii waaqeffataa haa ta'u gosaa fi sabaa fi sablummaa fi shanyii fi biyyaan hin madaalamtu amantiidhaan wal dura qabanii wal madaalchisan kanaaf dogoggora guddaa daleede ummata Oromoo gabbeetii dhiifama guddaa gaafadhu keessattuu ummata islaamaa dhiifama gaafadhu kanan callisnu nuti waa hedduu isin oobsine waa hedduu isin jalaa callisne yeroo hunda ajandaa isaan nu baasan kanaaf hin dubbannu jennetu ajanduma keessa nuti hafarsinaa jennee ifirraa callisaa garuu kun waan nama callisaatii miti hojii teessan tuffannee ifirraa dubbata salphisuun jalaa callisuudha jennee isin jalaa callisaa turre callisuun keenya sodaa isiniif fakkaate callisuun keenya ifirraa akka waan dubbannu dhabnee ifirraa callisne laa ifirraa callisne mee yeroo gadi callisuu wayyaadha jenne kanaaf ummata Oromoo dhiifama gaafadhu badii guddaa hojjatte yakka yoonii fi bishaan baharatti osoo madaalame jechi keessuun bishaan baharatti osoonii fi makame bahar sunii gartee summaaweeti qurxummii achi keessa jirtu sun hunda ajjeesee fixa sila jechi ati dubbatte sun innaa jecha summii ta'uu keessa jechi keessuun osoo xiqqashoo bishaan bahariitiin silaa walitti laaqame bishaan suni summaawee namaa fi bineensaa fi qurxummii bishaan keessa jiru sanillee faaleessee ajjeese sila jechi keessuun jecha akkasiiti garuu immoo mooraalii nutti goote akka gabbaanee dhugaa jirtu si barsiisu nun goote akka dhugaa jirtu sitti nun goote gagdeebitee mana barumsaa dhaquu akka qabdu ifatti nutti himte gabbaate baradhu diversity waan isin taate baradhu ummata Oromoo seenaa isaanii baradhu islaam Sheikh Adam Jilo
Bakri Sapalo, Sheikh Muhammad Rashad. Situ afaan Oromootii si asingee si fakkaate. Eenyuunni afaan Oromootii si asingee. Eenyu qabsoo tana kan karaa irraa saaqee nu barsiise qabsoo. Aliyyi Cirri, Sapalo, Sheikh Muhammad Rashad, Sheikh Adam Tula. Eenyu afaan Oromoo kana gartee akka inni afaan tahee as gabbahu godhe eenyu sheekootiidha. Hayyoota amantii Islaamaati. Qabsoodhaaf yoo sirra lubbuu isaanii wareegan malee sii gadi wareene. Kabaja akkamit dhabde uummata qabrii jiru saniif? Akkamit kabajaa dhabde? Dhiifama gaafadhu kan qabrii jiruu fi kan addunyaarra jirullee akkamitti kabajaa dhabdeef? Gaachanni biyya eenyu biyya tiisaa jira? Eenyu biyya eegaa jira? Sheekootiin isin kaleessa bara Adam Tuulaa du'a isaa gabbaatanii gadditi teessan gaddateenya nuun jechuu ooltan sun nama miliyoona 2 ol osoo mootummaan hin labsin gabbee awwaalcha akkasitti argame san hinaaftanii calistanii beeynaa bara. Hinaaffaadha. Qudhuu dadhabdan. Baay'inaan Islaamaa sanii fi sablamoota Muslimaa tokkummaa isaan qaban san qudhuu dadhabdan. Kanaatu isin nyaatee gabbaatanii addaan nu cicciruu barbaaddan. No way. Islaamni abbaa biyyaati habarlee. Abbaa biyyaati. Kana booda mataa qaqqabannee hin deemnu. Waa hedduudhaaf isiniif sabbarre. Summi isin keessa cira. Maqaa kee deemi jijjiiree yoo barbaadde atummaan. Maqaan kee maqaa Oromoo calaqqisa, Oromiyaa calaqqisa moo Oromummaa calaqqisa? Kana booda diddiibaan hin jirtu, walirra qaqqabuun hin jirtu. Kallattiin dhugaa sitti himnee dhugarrattee feetuun jaalattee nu jibbitu Itoophiyaa keessa jiraatta. Wal sossobiina wal sossobaati ulaa'ikan bombadiisaati je. Dhaggeeffadhu. Islaamummaan biyyaa oli. Islaamummaan lafaa oli. Islaamummaan dhiigaa oli. Islaamummaan lubbuu oli. Kana hubadhu. Osoo hin beekne ibiddaan hin taphatin. Asitti dhaabi kana. Dhiifama gaafadhu uummata Islaamaa gabbeeti. Dhiifama naa godhaa. Nagee jiraadha. Assalamu alaikum.